Ijuken bari naga wara bari naga ala warri naga warra fori naga eri naga eti naga ala dalchi naga ala kormi naga ala warri naga or naga ya kawaki naga nugu dollan naga olle bulla naga wage robe ala tambaragu lendo mergete okolegu naga wage nugu or naga ya katisaule naga elema gadi naga tisa naga ya banega naga ni olega mijay karra mijay tana mijay harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show nageenyi badhaadha. Sagantaan Qaanqee Show torbanitti guyyaa tokko isiniif dabartu kanarraa qabadhee gama keessan dhufeera. Torban kana keessa guyyaa addaati uummata Oromootiif. Guyyaan kunis guyyaa Eebila 15. Guyyaan Eebila 15 bara gootonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootiif jumlaadhaan boolla tokkotti waliin awwaalaman. Guyyaan kunis uummata Oromootiif adda bilisummaa Oromoo biratti guyyaa seena qabeessa. Eebilli 15 guyyaa gootota Oromooti. Qaanqeen Show Habtaamuun Lamuu anis uummata Oromootiif waraana bilisummaa Oromoo sabboontota ilmaan Oromoo biyya keessaa biyya alaa jirtan mara keessanii baga guyyaa goototaan isinii jedha. Guyyaan kunis guyyaa seena qabeessa ilmaan Oromoo kanneen bilisummaa hawwan biratti. Qabsaa'ota kufan yoomuun irraanfannu bilisummaa Oromiyaan gumaa isaanii abaafnu. Roorroo alagaa baachuu garaan isaan didee baddaaf gammoojjiitti warra dina hidde qaamaaf lubbuu isaaniin qabsoo haqaa fufe saba Oromoof jecha falmaa irratti fufe warra joota Oromoo boonsitoota qomoo Taaddee Birruuf Baaroo Guddinaaf Elemoo Hayilamaariyaam Gammadaa Mohee Addoof Maammoo warra akka Nimsaaddoof Abdullaahi Ganamoo yoomuun yaadanna tasan irraanfannu kaayyoo isaan kufaniif qabsoon fiixaa baafnu. Qabsoo dirree bahaa dhiigaan taraaranii hayyoottan Oromoo diinaan kan dhumanii Gadaa Gammadaatiif Abboomaaf Magarsaa Dhaddachoo Buruufaa Marii fi Caccabsaa Faafamii fi Gazuu warra seenaa boonsaa Irranaa Qacaleef Dhaddachoo Mul'ataa faajjii isaanii ol kaasuuf nurratti amanataa. Bobbaa qabsoo irratti oggaa marfamanii amantiin of oolchuu nyaaphaan qoramanii nuyi dhiigaan tokko tasadde hin baanu amantii fi kutaan gonkumaan qoodamnu lubbuu of oolchuuf jecha kaayyoo keenya hin daganne jedhanii didanii kaayyootti cichanii tokkummaa Oromoo lubbuun kabajanii waliin dhaabbatanii xoofoo du'aamatan. Akkasumas hordoftoota amantaa kiristaanaa baga du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017 nagaan ittiin isin ga'e. Encha karaani ongefa nagaa yaa Yesuus mootii laalisaan Sharooni mootii guddaa hidda daawwati mootota keessaa galakakee enjiroo kikee atuun feefamii waaqa lafaa ulfaadhu amalee. Fado male barabaran fado male fado male barabaran fado male fado male barabaran fado male fado male barabaran fado male. Saganu akotarwa moti godal finike saganu kanduanife moti godal finike barika sinjijire moti godal finike hotelila tabarabarane moti godal finike kadiratan nichilbu kabo nenyure simale nenyure simale nenyure simale nenyure simale Tete ka uf nabogo nenyure simale nenyure simale nenyure simale nenyure simale kunne bisen nigirato nenyure simale nenyure simale nenyure simale nenyure simale makarata enuli mullatu nenyure simale nenyure simale nenyure
Simale nenyure Simale Chakarani ongafa nagaya Yesus moti Lalisa saroni moti guda Ita dawati Otota kesa Nagake Ejiro kike Atul fi fami Wakalafa Ulfadu amale Ulfadu male Barabara Ulfadu amale Ulfadu male Barabara Ulfadu amale Akkuman torban darbe waadaa isiniif gale har'a keessummaan qaba. Keessummaan koo har'aa kanneen adda bilisummaa Oromoo hundeessan keessaa nama tokko yeroo ammaa pirezidaantii ODF kan ta'an obbo Leencoo Lataati. Obbo Leencoo Lataa waan haasa'an keessatti yeroo hundumaa waan nama kofalchiistu tokko hin dhabamtu. Anis kanan isinii tuquu barbaada. Bara 1991 yeroo biyya keessa turan sanatu yeroo baay'ee wayyaaneen Oromoodhaaf sabaaf sablammoota kana walitti buusuudhaaf waa dudduubaan gootii akka Oromootti dhiibuu barbaadde. Innis 91 sana keessa baay'ee kan ho'aa ture tokko waa'ee siidaan Minilik naannoo Goorgis magaalaa Finfinnee keessaa ka'uu qaba isa jedhu kanatu OPDO itti dhiibaa turan. Yeroo paarlaamaa keessatti utuma ta'anii haasa'anii ummata Amaaraatiif ummata Oromoo kun baay'ee walitti deddeebisaa turan warra OPDO wajjin waliin morkii guddaa ture waliin coqqolaa turanii mallastuu gaggeessaa ture waltajjii sana. Innaan obbo Leencoonis akkuma carraa walgahii sana keessa turanii jiran. Innaan obbo Leencoon maxaxxarii isaanii gaa godhatanii akkasitti ilaaluu waraqaa sirra kaa'atanii dubbittiin hin taaneef akkaseen dubbitti deemtu baraniiru. Obbo Leencoon uma dhaggeeffatu jarri waliin coqqolu uma dhaggeeffatu jarri waliin coqqolu. Innaan mallasii asoo Leencoo isti asaabsitu innaan obbo Leencoon maxaxxarii isaanii ol deeffatanii yaada kan kennu barbaadde innaan namichicha akka barbaaddan godhaa fardichi garuu kan keenyan barbaanna isatti hin bu'ina jedhan obbo Leencoon. Kabraas ka'anii dhumatu waltajjii kana keessatti gaaf tokko sammas paarlaamaa keessatti haasa'uudhaaf obbo Leencoo gaafa lafaa ka'an dhaqanii gaafa maayikiitti bu'an maayikiin ittiin qabatanii haasa'an kuni al tokko gaafa spiikaratti sittu ciuu jettee iyyiti gurra namaa keessa. Innaan darabeen obbo Leencoo ga'ee obbo Leencoon haasaadhaaf gaafa waltajjii rorba'anii akkuma isaan maayikiitti bu'aniin maayikiin iyyite. Innaan warri paarlaamaa keessaa wal ilaalanii gunguman. Innaan obbo Leencoon አይዟችሁ jedhan አይዟችሁ Oromoo gaasidas hullu nagarin caacal jedhan. An tokko rakkinan qabaatina Oromoo bira gaafa ga'u waan hundaatu iyyaa maayikii duwwaa miti. Amma dhagahi wal dhageeffadhu. Hiriyaa koo tokkotu hiriyaa waliin dhalannee guddannee magaalaa Finfinnee jiraata. Garuu kan waliin dhalannee guddannee magaalaa Kobori. Kobori irraatu gara Finfinnee dhufee Finfinnee keessatti barumsa xiqqoo ni qaba. Barummoota isaa kanaan hojii argateetu waa'ee daldalaa kana irratti hirmaatee konkolaataa DX bareeddu tokko qaba. Innaan yoodhuma kana biyyatti galuudhaaf jedhe maatii ilaaluudhaaf ayyaanaaf gaafa gara biyyaa deemu magaalaa Finfinnee irraa ka'ee deemaa jira. Gurbaan maxaxxarii gurraattii kana itti godhatee xiqqoosee ispoortii kakaasaa shamisa asiin harka gurdii kana uffatee qunxaa uffatee konkolaataa isaa kana shat godhatee qulqulleeffatee gara beegiitti gadi fiigaa jira. Finfinnee irraa isa ka'u kiiloomeetirii 110 fiiga. Utuu fiiguu dhaqee Hamboodhaa cireessaa nyaatee magaalaa Gimbiirraa molaa qanasaa nyaatee fiiga gurbaan mandiitti goree aannan isaa bitatee osuma fiiguu kiiloomeetirii 700 wayi magaalaan Kobor Finfinnee irraa dhaqee Daabbusiin ga'a. Daabbusiin gaafa ga'u konkolaataan cufte suuta deema. Innaan gaafa dhaqee bishaan Daabbus sana bira ga'u karaan cufamee jira. Gurbaan aare. Kiiloomeetirii 700 wayi kana keessa kan isaa hafe kiiloomeetirii 50 wayi duwwaadha. Daabbus irraa kaasanii magaalaa Koboriin galuun. Amma gurbaan achi ga'e karaan cufame waan isaa argaa hin jiru doozarii gurguddaa dudulloomaa kan akka karaarra jira. Aare gurbaan xurumbaa puubitti godhe doozarii kanatti. Innaan shufeerichi dhaggeeffateetu jaarsaa maxaxxarii isaa gaa godhatee dhufeetu maal taatee jedheen. Maal taatee naan jettaa jedhee caccabduu gitintiraa karaarraa siqaa jedheen. Karaarraa siqaa
caccabduu duwwaan kun karaa gubbaa toltaniitu maal taate immoo jettee na gaafattaa jedheen karaa irraa si qaa'eetu jaarsa arrabse fulluq godhee jaarsi akkasumatti ilaalee eessaa dhufte naan Finfinnee irraan dhufaa jedheen naan karaan akkam ture naan hagan dhufee si bira ga'uutti ilaa 110 nan fiigaa dhufee jedheen si bira gaafan ga'u garuu na qabdee jedheen caccabaa dullooma karaa irraa siqii nan darbaa jedheen jaarsi in obsa numa dhaggeeffate maal jette jedheen dulloomaa jedheen caccabaa karaa cuftee jedheen narraa siqii nan galaa jedheen lafan barbaade lafan galma kootii sana ga'uudhaaf xiqqoon naafe karaa cuftee jirta jedhee gurbaan arrabse jaarsi dhaggeeffateetu dulloomaa naan jettee jedhee dulloomaadha jedheen caccabaa naan jette caccabaadha jedheen qalamni keeyyuu sirraa luqqee bifan qabdu jedheen jaarsi barii jedheen karaa takkas fiigaa dhufte kana 110 fiigaa dhufte kana yeroon jalqabe haaraadhuman ture dargaggeessan ture jedheen qalamiinis narraan dhumnee jedheen hagan garuu kiiloomeetira 600 fooyi deemtee ati dhufte kana hojjedhee hamma nas ga'utti aduu bokkaa rooba qilleensa qorra kana hundumaa keessan dhufee jedheen ergii man achii ka'een as ga'ee jedheen hamma kana hojjechuu gaara cabsuu dhagaa cabsuu muka jissuu kana hundumaa keessa darbeen dhufee jedheen osoon yeroo sanan goone ati har'a irra fiiddeen dhuftu jedheen osoon yeroo kana siin qonne har'a hammana 110 fiiddeen dhuftu jedheen amma na bira geessette miti jedheen baay'ee natti tola jedheen akkati akkas fiiddeen na bira geessuufin kana godhe jalqabuma isaa yoo jedheen akkati fiiddeen na bira geessuufin sii qulqulleessee dhufee jedheen garuu waan tokko bareeden ansi duraa maquu hin danda'a jedheen nooraa kanan cabee jira noorattii kanan qoosee suphaa naaf obsi jedheen yoon si duraa maqees ce'uu hin dandeessu jedheen akka ceetuuf garuu xiqqoodhuma seenaa obsi nooraa kanan walitti si hidhaa sana booddee galma kee geessaa jedheen garuu dulloomaa caccabaati jettu kuni isa tirra fiiddee dhufte kana hojjechuutti tan dullooma jedheen kanaaf bifinarraa dhume jedheen kanaafan as ga'e jedheen kanaaf luluqqee jedheen aduu kana bokkaa kana qorra kana jedheen dhagaa caccabsuu kanatu akkan na godhe jedheen. Falateen ijaara muka mure beetikoo naafi mi kan dur ture situ muriin bulee. Falateen ijaara muka mure beetikoo naafi mi kan dur ture situ muriin bulee. Sanii maali mameedu ma barreeffame xiqqaaf guddaa nyaatu ajjeesanii baruma duriirra as darbanii saba koo fixanii. Sanii maali mameedu ma barreeffame xiqqaaf guddaa nyaatu ajjeesanii baruma duriirra as darbanii saba koo fixanii. Abbaako dosiitutti reebame meedha qabda kan si biraa dhumaan quba qabda meeqana maal jetta. Abbaako dosiitutti reebame meedha qabda kan si biraa dhumaan quba qabda meeqana maal jetta. Imaana isaan irraa fuudheen galmaan gahaa lammii koof dhaabbadheen makaabaa dhugaa himeen du'aa. Imaana isaan irraa fuudheen galmaan gahaa lammii koof dhaabbadheen makaabaa dhugaa himeen du'aa. Qabsaa joomiyyuu ni kuufa dhugaadhuma imaana kee fuudheen seenaaf hima yoo dubbii namaatti eenyu deessa ilmi kees nan falma ittaan du'a lubbuu koon balleessa. Qabsaa joomiyyuu ni kuufa dhugaadhuma imaana kee fuudheen seenaaf hima yoo dubbii namaatti eenyu deessa ilmi kees nan falma ittaan du'a lubbuu koon balleessa.
coolataa afeerraa qaanqee shoo isinii godhee simattanii gama kanatti argamuu keessaniif guddoon isin galateeffadhaa horaa bulaa. Atis waan na afeerteef galatoomi. Obboleen coolataa horaa bulaa hedduun isin galateeffadhaa. Egaa qabsaa'ota bilisummaa Oromoo warra kaaniin akkuma jedhu namoonni naaf qabsaa'an, beela'an, hidhaman, dararaman na biratti kabajaaf ulfina guddaa qabu. Isiniif illee kabajaaf ulfina guddaan isiniif qaba. Carraa kana naalattanii asitti argamuu keessaniif guddoon isin galateeffadha. Mee obboleen coo wanti har'a irratti isin barbaanne hundeeffama ODF waggaa arfaffaa kana keessatti bu'aa buufamuuf jiru mul'ati kaataniif galma ga'een geenye waan jedhu irratti mari'anne. Yee ganna afur ta'uuf deema egaa ODF'n bu'uuressinee bakka feenu hin geenye waan guddaa yaadeetanii bira ga'uu dadhabe jedhaa geeraraan waan guddaa yaadnee bakka yaadne sana hin geenye garuu waan jijjiirre hin qabna. Gaafa adda dimokiraatawaa Oromoo bu'uuressinee ejjennaa labsannee kaan irratti duula guddaatu banamee Itoophiyaa dimokiraatessuun akka waan qaanii waan qabsaa'onni Oromoo yaaduu hin qabneetti dhiyeessuudhaan wadheessuu irratti humnoonni baay'een bobba'anii sana hundaa'uu dandeenye keessaa baanee har'a sirna federeeshinii sabdaneessaa amma biyya keessa jiru dimokiraatessuun akka waan hamaatti fudhatamaa hin jiru. Tokko. Lammaffaa qabsoon Oromoo of dhaamotee humnoota Itoophiyaa keessa socho'an kan biraa irraa alagoomee bara dheeraa jiraatee eega nuti adda dimokiraatawaa Oromoo bu'uureffame as garuu humnoota garaagaraa wajjin humnoota maqaa sabootaatiin ijaarama wajjin humnoota maqaa biraatiin ijaarama wajjin walitti dhiyeenya uummachuudhaan wajjin hojjechuun carraaqanuu jalqabeeraa. Kanarra dhaabbannee masaanuu paartii amma biyya bulchaa jiru dimokiraatawaa ta'e kan saboota Itoophiyaa hundi keessatti of argan kan Oromoo qofaaf osoo hin taane saboota Itoophiyaa hundaafuu falmu dhaaba tokko kan akka sanaa bu'uuressinee masaanuu dhaaba amma paartii biyya bulchuu taanee dorgomuudhaan biyya keessattis amma fudhatama dhaban caalaa dhabsiifnee biyya alaattis dhagahamuu fi hubatamuu isaan hagammaa qabaachaa turan jalaa xiqqeessaa deemnee bakka jara kanaa buunee filmaanni biyya sanatti akka godhama gochuudhaaf waan lafa keenya ni qabnaa sanarratti milkoomna jennee amannaa wanti hundi qabsoo malee hin dhufu qabsoo gaafataa dura qabsoo ofirratti gootaa yaada ittiin deemaa turte wayyeeffachuu zeen hordoftoota kee irratti gootaa sanarraa kaateetu warra siin mormanii wajjin gootaa nuti akka kanaan duraa humnoota yaada keenya hin fudhanne lagachuun politikaa miti jennee amanna waan isaan yaada keenya hin fudhanneef irraa maqnee teenya taanaan politikaa hojjechaa hin jiru. Yoo warruma sii wajjin waltaan qofaa wajjin oolta yoo ta'e atuu waan bartu waan wayyeeffatu. Kanaaf humnoota garaagaraa wajjin wal haasa'uu wajjin hojjechuu muuxeeffachuu jalqabneerraa caalaa irratti hojjennaa gadaanii hoogganaa adda dimokiraatawaa amma jiru dhumachaa jira. Kora ittaan irratti hooggan haaraatu filamaa hoogganni haaraan sunis bakka ammarra geenye irraa ka'ee fuuldura akka tarkaanfatu abdannaa gabaabaatti hangasi. Hayyee obboleen hedduu si galateeffadha. Gama birootti immoo namoota hedduu yaaddoo kanatti ta'aa jiru waa'ee
Itoophiyaan naashinaal muuvimentii kana keessatti dhaaboleen amma walii galtee gootan kun warra alaabaa isaanii akkaan lubbuu isaanii ol hin jaallatu jarri nutis Oromoonis akkas hin jaallanna amma yoo biyyi kun ka'ee bilisoome alaabaa irratti walitti bubuumsi hin uumamu jara kana wajjin. Alaabaa qofa miti waan baay'ee irratti wal dhabuun keenya hin mala garuu akka amma jaaramnetti waa tokko irratti wal taana waan uummanni fedhu irratti wal taana. An kanarratti dhibdee tokko illee hin qabu. Fakkeenyaaf isaan afaan garaagaraa biyya keessatti hojjechuu sana hin mormu. Gaarii hamormu mirga isaaniiti hin ta'u jechuun mirga isaaniiti. Garuu murtiin kasabootaa ta'uu qabu. Fakkeenyaaf namni gosa poolitikaa balaaleffatu dhaqee ganda Oromoo keessa deemee lakki afaan Oromootiin barnoota ijoolleen kee barnoota argachuun qajeelaa miti. Atis tajaajila bulchiinsaa afaan keetiin argachuun qajeelaa miti. Mana seeraa yeroo dhattu afaan keetiin himatamuun qajeelaa miti. Simaa baloo duudiitti deebi'ii haa jedhani. Ani immoo keessa deemeetiin Oromoodhaan afaan keetiin ijoolleen kee barachuun afaan keetiin tajaajila bulchiinsaa argachuun afaan keetiin seera dura dhaabbattee falmachuun mirga keeti mirga dhaloota keetiiti. Akkasumas deemee Walaayitaadhaan Affaariin Sidaamaadhaan bifuma kanaa yoo deemnee himne eenyutu injifata. Yoo Oromoon lakkiin barbaannu afaanuma keenya kanaa jedhee simaa balootan deebi'a jedhee filate an sana fudhadhee buluuf qophii. Warri lakkii afaan kee isin barbaachisu jedhan immoo yoo Oromoon afaan isaa filate waan yoo dhuguma dimokiraatik ta'an waan didaniif hin qaban. Kana waanan amanuuf hin sodaa tokko illee irraa hin qabuwan. Humnaan deebi'anii hacuucanii nu bulchu. Humna wayyaanee caalu qabu. Humna wayyaanee diideemu uummati keenya. Osoo gamasii gamanaa marsitee gara laafina tokko malee ajjeeftu qoma isaa dhibeetta deemeetu qabsaawaa jira. Warri immoo waraana bubuutu asiif achi walitti qaqqabee deemu kun akkamitti dhufee Oromoo irratti lammata dirqa kana. Kun hin danda'amu. Akka duriitti of ilaaluu hin qabnu. Akka gaafa qabsoo kana jalqabneetti of ilaaluu hin qabnu. Uummata dammaqeef duubaa qabna. Maqaa uummata dammaqeetiin dubbachaa jirra. Achirra dhaabbanneetu qoma dhiibnee warra kaanii wajjin falammii seenna malee akka durii sagalee laaffachaa mataa gadi qabachaa karaa kana na sobuu asiin bahanii na sobuu jennee rakkachaa eessallee ga'uu hin dandeenyu. Hammuma yoo xiqqaate hammuma uummata keenya murannoo qabaachuu qabna. Kanarraan an dhibdee hin qabu sana wajjin. Kan biraa amma warri maqaa Itoophiyaatiin ijaarame kun Oromoon afaan isaatiin barachuun afaan isaatiin tajaajila seeraa argachuun afaan isaatiin tajaajila bulchiinsaa argachuun qotee bulaa Gondar akkamitti hubaa qotee bulaa Goojjaam akkamitti hubaa qotee bulaa Manza akkamitti huba. Karaa kaaniin immoo Oromoon simaa baloodhaan ammas deebi'ee simaa baloodhaan buluunsaa Gondaree maal fayyadaa? Goojjamee maal fayyadaa? Manzee maal fayyada? Kanaaf walqixxummaatti amanu yoo ta'e kanaan deemuu qabna. Kanarraa kaaneetu Itoophiyaan kun maali seenii? Ka jedhu Itoophiyaa afaan tokkichaa, aadaa tokkichaa, seenaa tokkichaa waggaa 100 guutuu nutti lallabaa bahan sana hin deebifne yoo jedhan hin danda'amu kun. Itoophiyaan nuti barbaannu Itoophiyaa saboota hundaa wal qixatti ilaaltu. Itoophiyummaan nuti fudhannu Itoophiyummaa awwaala Oromummaa irratti, awwaala Sidaamummaa irratti, awwaala Amaarummaa irratti, awwaala Tigrummaa irratti ijaarame osoo hin taane kan Tigrummaas, Oromummaas, Sidaamummaas, Affaarummaas hammatee akka calaqqisu yoo ta'e sana wajjin dhibdee tokko illee hin qabnu. Kana adda dimokiraatawaa Oromootii fi
dhaabota keessaa baane adda nu kan godhu. Nuti waan dinnu qofa miti lafa keenya waan ta'uu qabas akeekna malee. Hayyee hedduu si galateeffadha bolee jechuudha. Gaaffiin biroon ODF afaan qawwee laganneerra jedhanii gimboo sabanii wajjin warra qawwee qabanitti immoo dhaqanii harka kennanii jedhu namoonni. Kan irratti maal jettu bolee jechuudha? Nuti eenyuttuu harkaan kennine warra gimbootii kana wajjin hariiroo qabna. Dhaaba Ethiopian National Movement jedhamu kana wajjin tolchine. Waan adda goone tokko jira. Dhaabii Ethiopian National Movement kun waraana hin qabu. Waa'ee waraana jira nu laalu. Waan isaan itti jiranis nu galchu. Ittiin faarfamnu, ittiin balaaleffatamnu. Ethiopian National Movement non-violent struggle geggeessa. Akka amma jirutti akkasi. Gama kamitti adeemaa teenyee ilaalla. Ka biraa ka nuti akka ifa ta'u barbaannu yeroo ammaatti nuti ifaatti lafa keenyatu seenne Ethiopian National Movement kan. Addi Dimokiraatawaa Oromoo qabsoo hidhanno maleesse geggeessa. Ethiopian National Movementiinis waan waliin hojjennu hundi hidhanno maleessa. Waan hidhannoodhaan godhan sana yeroo keessa furmaatatti barbaanna jenneetu murteessine. Tokko. Lammaffaa ani akkan argutti karaa hidhannoo kanas wanti as bahaa jiru guddaan jiran natti hin fakkaanne teenyee ilaalla isa dhibdeen hin jiru. Hedduu galatooma. Kabiraa gungummii sooshaal miidiyaa namoota keessaa gaggeeffamu irratti isin gaggaafadha. ODF dhaabolee Oromoo wajjin utuu waliin galin dhaaba alagaa wajjin naqee walii galee jedhu kanas maal jettu obbolee jechuudha? Ilaa dhaaba ka Itoophiyaa ijaarre kana gara waggaa lama dura jalqabne. Lafarra harkifne. Beekaa lafarra harkifne. Ka Oromoo dura fixachuu barbaanne. Garuu sanatu akka barbaannutti saffisaan hin deemne. Har'as wal harkisaa jira. Kanaafitu isa kana goone malee nuti akka fedhii keenyaatti kan silaaf irra filannu dura Oromoo wal ta'ee sagalee tokkichaan immoo dhaqee dhaabota biraa wajjin wal ta'udha. Isa argachuudhaaf jennee garuu gaadii amnee moonteenyi. Maaliif dhaabni garagaraa saffisa garagaraatiin hojjeta. Ammas sadarkaa Itoophiyaatti waan waliif fidaa jirru kana hojjechuu itti fufaa. Dhaabonni Oromoo qindoomina irra wayyaa qabaachaa akka deeman irratti qooda nurraa eegamu hundaa hin goona. Kun waliin dhiitu, waliin diidu, wal faana deemuu danda'a. Kun hundi qabsoo gaafata. Oromoo wajjin falmuu kana aadeffachuun waa tokko isa irratti wajjin hojjechaatu ka warra Oromoon ta'anii kanas cinaa deemsifna dhibdee qabanatti hin fakkaanne. Hayyee hedduu galatooma. Yeroo baay'ee rakkoon gama ODF'n keessatti argame jedhamee namoonni kumatu informationii gaa ODF irra namni argachaa hin jiru. Hirrina miidiyaatu jira gama keessaniin. Namni waan baay'ee hin hubachaa hin jiru. Kan akkamittiin gara fuula duraatti akka dhaabaatti furmaatatti kennuu dandeessu? Warra dubbachuu danda'utti barbaanna. Warra akka kijaagii hin gahaa osoo hin taane warra of ibsuu danda'utti barbaanna. Garuu kun dhibdee ODF qofa natti hin fakkaanne. Karaa propagaandaa yoo fudhannee dhaabomatuma Oromoo hundatu hir'ina qaban dhugaa dubbachuudhaaf. Yoo walirratti ta'e baay'ee jaboodha. Garuu propagaandaa diina irratti, propagaandaa yaada ofii ibsuu irratti hammi isaan hojjetan dhaabota Oromoo walii gala hir'ina guddaa qaban. Nuti caalaa kan keenya waan inni mul'atuu fi nuti dhaabota Oromootti hin duullu. Kanaafuu gabaa propagaandaa kana keessa hin jirru, hin dhagahamnu. Maaliif Oromoo keessatti waliin duuluudha hojiin. Sun immoo bakka inni ittiin nu ga'e nagarre nuti yeroo afaan fajjiin baay'atu ibsa kennuudhaan hamma tokkoon qaqqajeelchira. Kan kanarraa fi dhaabota maqaan dhoofnu.
inni immoo hin dhagahamu inni ati yoo kun ta'e yoo sun ta'e jettu immoo hin dhagahamu hamiitu caalaa mi'aa isa keessa immoo waan hin jirreefitu waan warra kaan caalaa propagandaan keenya laafaa ta'e fakkaata gama kaanii wayyeeffachuun dhuguma hin barbaachisa maaliifan namni hedduun keenya nama baadiyyaati waan ta'eef waa gurguruu of gurguruu faarratti dandeettii baay'ee hin qabnu dhalootiin kan keenya sana fakkaata amma ka gochuun nurra jiru dhaloota waa himuu danda'u waa of ibsuu danda'u waa gurguruu danda'u isa kana keessaatti daballee akkaataan of ibsinu akka wayyaa'u abdanna. Tole Booleencoo hedduu galatooma. Waa'ee dhaabolee Oromoo uummanni Oromoo biyya keessaa yeroo hedduudhaan qaratti ilaalaa kan ture waliigaltee dhaabolee Oromoo irraati. Waliigalteen kun immoo ammoo akka fincaan gaalaa dudduubatti harkifatamaa jira. Rakkoon isaa maal jettanii yaaddu? Osoon deebii kanaa beekee baay'een gammada hin beeku. Tattaafachuu malee nuti garaa qulqulluudhaan itti seennee akka uummata keenyaa sana fedhii uummata keenyaa haguunnu jennee tattaafachuu malee maaltu warra kaan ofaa maalirraa tokkummaan dhaabotaa kun rakkisaa ta'aa dhugaatti bakka dhaabota biraa bu'ee dubbachuu hin danda'u akka fedhii kiyyaatti nutu uummaticha booda hafe ummatichi tokkummaa isaa jabeeffatee dhihaa bahatti kaabaa kibbatti muslima kiristaana osoo hin jenne akka nama tokkotti mirga isaatiif lafaa ka'ee falmaa jira. Nuti warri maqaa isaatiin hojjennu maaliif hamuma sanallee wal ta'uu dadhabna? Yoo dhaaba tokkollee ta'uu dadhabne waan hojjennuu fi waan jennu akkaataatti uummata keenyaaf dirmannu irratti qindoomina maa dhabna? Isa kana deebisaa dhugaa rabbii ani hin beeku. Kana sabuma Oromoo ummatuma Oromoo wajjin wal taanee deebisaa barbaaduu qabna. Tole akka gameessa qabsaa'otaatti uummata Oromootiif mee ergaan qabdan rakkina amma jiru kana keessaa Oromoon akkamitti yeroo hundumaa rakkinuma isa darbe duwwaa haasa'utu hin taane furmaata waan ta'u uummata Oromootiif ergaa qabdaniif hin carraasiniif kenna. Galatoomii an uummata Oromootiin karan jedhu nu boonsitani. Wareegama guddaa kaffaltan garuu diinan qaanfachiiftan hirrifaasiftan kanaaf waan amma ta'e ilaaltanii mogoleen isin hin bu'in diinni kun diina madaa'e deebi'een fayyu kanarratti itti fufnee hojjechuu wal bira dhaabbachuu qabnaa. Kophaa Oromoon kophaa isaaf kan taane gurmuus akka inni argatu gochuudhaaf karaa garaagaraa hin tattaafannaa. Hunda caalaa garuu hunda caalaa wanti nuti irraa gammannu ala kanaa humni biraa dhufee na bilisoomsaa jedhee uummati kun eeguu dhaabuusaa arguu keenyaaf baay'ee gammanna. Bilisummaan kan ummatichaati. Ummatichatu itti dhiigee itti du'ee fidata. Achi gaheera qabsoon Oromoo. Dhaloota haaraatu itti jira. Ola deemaatu itti jira. Dullacha akka kiyyaa miti. Yoomirrallee abdachiisaadha. Baga gammadaniin jedha. Gama kaaniin warraaqsi Oromoo gannoota lamaan darbeef deeme hammuma diina naasise diinota keenyas dammaqse. Hedduun isaanii baaraganii akkamitti qabsoo Oromoo kana gufachiifna jedhanii karaa garaagaraa cacarraaqaa jiru. Dammaqnee ofirraa eegnu. Ka dhufee maqaa keenya dhahee nu wajjin dhaabbachuu barbaadu hundi waan nuuf yaadu goonee fudhachuu hin qabnu. Of eeggannoo guddaan godhamuu qabaa. Kanatti yeroo garaagaraatti wal deddeebinee dhaamsa waliif dabarsina. Dhaamsi kiyya kanuma. Ayyee hedduu galatooma mee qabsoo kana keessa waggaa 40 ol turtanii mudannoo qabdu mudannoo waan nama kofalchiisus ta'ee waan nama shanansiisus akkamitti nama kofalchiisaa mudannoo
nama kofalchiisu miti osoo itti yaadinna qabatte kana guyyaa biraa na gaafadha. Tole mudannoo guyyaa biraan isin gaafadha. Sirban dhaggeeffattu? Lakki. Hin dhaggeeffadhu si akkas hin sirbine. Abbaa Umaa'ee Umaa isin jaaladha. Yaa obboleeyyan koo isin jaaladha. Oromiyaa biyya too suman yaadadha.
Mina gota bitaaf mirga laaftee nama lachuufeeta jaalala haadha koo mina gota bitaaf mirga laaftee nama lachuufeeta jiruu faalleetu adana nama baasa. Faletu adana mabasa ila yawmil fagade ubali kuisinoksa faletu adana mabasa rumtu tawalin jalalaftu kuma daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show sagantaa keenyatti bu'aaraa akka jirtan abdii guddaa qabna. Sagantaan qaanqee show torbanitti yeroo hundumaa guyyaa tokko kan isiniif dhiyaatu beektota hayyoota qabsaa'otaaf maatii qabsaa'ota artistoota Oromoo fudhattee gama keessanitti dhufti. Maarree kanneen saba keessanitti dubbachuu barbaadan qabsaa'onni beektonni hayyoonni artistoonni maatiin qabsaa'otaa yoomiyyuu nu barreessuu hin dagatinaa. Toora feesbuukii keenya qaanqee show yookiis qopheessaa sagantaa qaanqee show ana Habtaamuu Lamuu nuquunnamuu hin dagatina. Qaanqeen show dhaaba siyaasaa kamiif kan hin loonne amantii kamiif ganda kamiif iyyuu kan hin loonne miidiyaa addaati. Qaanqeen show kan keessan kan kooti kan hunda keenyaati. Qeequmsaaf yaada jajjabinaa nu barreessitan hundumaaf galata guddaa isiniif qabna. Horaa nuuf bulaa nuuf jiraadhaa. Sagantaan guyyaa har'aaf qabnu asuma irratti raawwanna sirba galaanaatiin sodaa qawwee hin qabu. Atile ya dololo rikicha kajelte ka Rare rikicha jarre galana kamatau Atile ya kesuma ol darbu kajelte ka Golab golon kanabba kesuma ndin kangahu Ode bashiran kaba kandire kesa dahu Duetan badamale kesuman din kangahu udu abako atau udu abako atau Dubin kunichi tuma odang guyan dararu Hormi gateti soba gadamel basinyaru Bible ron sarmene rabab dori dakabu Tankif jetti dan uftus dalonni kube kuni isoda kawe hinkabu ajese tu dibata dus gumasan nabu numa pasa kumaten gara lafu na menya dinanu tibiteka arreda foka hamna negarbu male jetteka hanku batika bantu kubana matika ba Ara harkan abani boden shi nama guba nama halom bafanne nama lammin falmanne eduk daran abdu kuba amatu kuba kuba Sina maya nama na ya nami chafirako ya nami chafirako ya di madina abdibbe Tulu sitti jigumo lamme sijigu waya Afaan namaan dubbata akka tamboo fi gaayya guutuu sawwaalchaan qabdu badduus barbaachaan qabdu koo lammii keessi wayya anu lammii keessi wayya.
rafa jedhee yoo mafe nallolas jedhee yoo marafe dheerattus karaa nanambe yoo rafe garaan na rafiftu diinagee irraa roorriftu akkamii lammeetti callee soorataan kan booree qabu kormatu lagaa bookkisa lafti yoo bariidin innisa hantuuta lubbuudhaan jirtu boofatu jira liqimsa diinni haqa keenya didimsa dandeenyu hundeen buqqifna yoo ditte ilmootti guddifna diina buqqisuudhuma qabna Bane jedha kunni dubbiin jabaatee mirgaa biyyaa falma dhaloonni har'uma jabeessi bullaan lafee taati tiruuni mirga uumamaallee nurraa mulquuf jirti jarreeni ulaan baniini kophaa jalaan seenti gadeeni jallaa jabeessi abbaadhumaan tolti qeeni jedhiini ijaarsa kee tolchi jedhiini abbaadhumaan tolti qeeni gumaasi nyaanni maallaqaani ajjeefne baafana dhiigaani sodaa qawween qabnu jedhiini of kaabachiisuun eegumaani xinnoon qabdu diinan tuffatiini gaayyoon dhiira okkolchiisa hin amanin alagaan bineensa bishaan si nyaatu si kobalchiisa nu callifna arba ciise seetee nu dammaqna boolamee qabuute akka dhukaaf tefsilaa dhumneerra gamtaan lolle kanumaaf cimneerra harki mirga kooti camnaan mee harki bitaa maal harka sana hubataatu harka ormi yoo dhiichifatu jidha keenya hoolamni mana hidha nulleen akka dhiichifnu fedha ormi yoo burraaqee kolfuu koo garaan didee gammachuu jaallan koo dhuman daagata goota togumaa baafata gaafa ajjeeses dhaadata kan du'e seenaa yaadata sagal waraanu waylugna taane toftaadha baaf turre duraanu hayyuu waltaate biyyaa falaa walitti tasaasa lubbuun sodaanne harka qullaa mormarra saasa onnees jennaani sanyii taaddeetii bardhaloonni wangama hicciiti sadaamsa dooti barfakkeenyi jedhiini sodaa qawween qabnu jedhiini of kaabachiisuun eegumaani dammaa of dibdanii afaani maalum nu sossobdu malaani haraara keenfeenu jedhiini ajjeefne baafana dhiigaani sitti jiguuf jira bargaarri bilisummaa keenya haraarri